Kaleessa wayin isinitti agarsiisaa aggaalibsii isinitti agarsiisaa siniin jedheetiin ture hordoftoota kiyya aggaalibsii sana isinitti agarsiisaa hundi keessan immoo irraa barattu jedheetiin yaada yookiin immoo diizaayinii akkamii akka ta'es immoo hin laaltu warroonni dha'uu barbaadanii isiniin jedha diizaayinii baay'ee salphaa ta'edha waa irraa barattanii jechuudha hanga dhumaatti viidiyoo kana na hordofaan affeerraa kooti egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtanii kunoo isa kanaadha. Diizaayinichi aggaalibsii jechuudha isa kanaadha aggaalibsii namni wallaaltan hin jirtanii aggaalibsiin kun kan algaarra afamuudha kan baay'ee das nama jedhuudha gaafa xumuramee wanta akkasii walitti dheeressitee anata 5 yookiin 6 akkuma algaa keetiitiin gootee saniin booddee walitti hodhita diiman diimatti galaa adiin adiitti galaa jechuudha ani immoo anata 3 na'ee gurraacha adiidha diimadha jechuudha isaanan dha jechuudha akka abbaa gadaatti jechuudha inna isa kana fakkaata kaleessa kuula isinitti agarsiisee ture kuulli kuni baay'ee xixiqiidha kuulli saawudii keessatti xixiq jedha garuu immoo kan Itoophiyaa haphiidha wantoota akka daantelii masoobii daantelii daabboo yookiin tirii akkasuma masoobii qomii masoobii daabboo mideenaa akkasuma soofaa wantoota akkasiitti ashinii naamna kanniini kan biyyaa wayyaa isiniif kan jedheef sababa kanaaf isiniin jedhe argaa jirtanii miti furdaadha hiddi takka furdaadha jechuudha kunoo isa gurraacha fi adiis dhaatin jira jechuudha kuulatu na jalaa dhume kuula sitti baay'ee wuddiidha isa agartan kana amma xiqqoorraa dha'ee malee birrii 7 bitama jechuudha asitti birrii 7 bitamaa jechuudha irraa dha'eetiin ture garuu jechuudha innaa baay'ee wuddiidha jechuudha hambirri 5 xiqqoodha hambirri 4 hambirri 2 illee injira xiqqoodha jechuudha na kuulli kun garuu wal fakkaata garuu garagara jechuudha kuni qalloodha kunoo kan amma harkaan qabu kuni isheen tuni qalloodha jechuudha kan Itoophiyaatti marsaa lama qofa kan Itoophiyaatti baay'ee qalloodha kan Itoophiyaa kun das nama jedha yoo dhooftullee jechuudha haa qal'atu malee annisa saaqun qabaatu malee baay'ee yoo dhooftu bakka asiif deemalleedha daftee dhoofte jechuudha amma kuni baay'ee furdaadha sadinatti fakkaatu irratti kan madabbaramee jiru dirribii sadinatti fakkaate kasawannoo kuni fo'amee jira waan ta'eef akka keenyatti xalaayyuu mati jechuudha inni fo'amee jira inna baay'ee furdaadha siif hin deemu kuuluma si alaa dhuga malee siif hin deemu jechuudha yoo xiqqaate gaalibsii wankaatti waan uumaan fidne jechuudha birrii asiitti inna isa kana akkuma argaartanii hundis kan saawudiiti inni kunillee birrii 5 bitama jechuudha birrii 5 jaratu yaada jisraadha bitanii baay'ee tokko naa kennanii baay'ee jira inni iyyuu baay'ee tokko jira jechuudha anata baay'eedha kanneen iyyuu miti inni immoo doolaabii keessa jira malee hin jira jechuudha hedduu takka baay'eedha jechuudha inni baay'ee naa kennan jisraa irraa kana fi jechuudha xixiqqaadhaan jira malee inna amma kunoo adiin kunillee kan saawudiiti kunis kan saawudiiti kan kalarii qabu kun jechuudha kalariin isaa immoo waa sin ajaa'ibu keessa kalarii adda addaati jira immoo akkatti dasseedha gaalibsiidhaaf dha'uudhaaf hedduu takka bareedaadha kalariin kun amma akka harkaa qabu kun jechuudha guute anata barbaadde kirrii lamaa sin xaarsisu anata akkasii tokko yoo bitte anata lamaan akkasitti hin bareeda jechuudha hedduu bareedaadha dhugaa dubbachuu fi kalarii akkanatti baay'ee dasna jechuudha inna birrii 5 xiqqoodha mee ilaalaa agartanii baay'ee xiqqoodha birrii 5 keenya kun immoo akka ta'e hin beekoni ka Itoophiyaadhaa dhufee ani baay'ee diimaa kanatti fayyadamu kan mana keessatti baay'ee itti fayyadamu akka fakkeenyaaf daanteliiwwan masoobii akkasii soofaa minamina kana diimaa yoo keessa kan ta'e malee adda isaatti xiqqooshii nama dabbara jechuudha diimaa yoo baay'ate yaa'u anata kaawwantu irra shaggaadha na laalaga qallattu kan Itoophiyaa baay'ee qalloodha kun immoo dirribee 3 jira natti fakkaate dhugaa guddaadha fo'amee jira kan inni kun jechuudha inna akkana fakkaata sin jedha hordoftoota kiyya kanaaf garaagarummaa qaba siniin jechuu barbaadetanii kanaaf kan biyya kanaa aggaalibsiidhaaf hedduu miidhagaadha hedduu takka miidhagaadha aggaalibsiidhaaf garuu wannaadhaaf hin ta'u kan amma siniin jedhe kan biddeenaa masoobii biddeenaa qomii maal akkasii kanaaf isiniif hin ta'u jechuudha dhumaa galatti isiniif hin ta'u kanaaf isin immoo isin walumaa galatti maal gootu yoo kan Itoophiyaa dhaachuu barbaadan yookiin kan akka soofaa kan qomii kan tirii minamina kan dhaabuu barbaadanii Itoophiyaadha nu fidaa jedhaan ijoollee dhuftu yookiin immoo suuqii akka ijoolleen Dubaay jirtu affaa asirratti argattu ijoolleen Beeruut illee argattu suuqii jirtu ijoolleen Itoophiyaa yoo jirtan
argachuu dandeessu jechuudha. እና akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma argaa jirtan kunillee kan Saawudiiti. Inni kunis kan Saawudiiti jechuudha. Isa dhugaa isiniin jedha maaloo isaan jalqabee kun daantilii kana jijjiiraa kana isaan jalqabee kan Saawudiitiin jalqabee jechuudha. Diizaayiniin kuni na harkaa balleesse. Diizaayiniin ofii kiyyaa beeku na harkaa balleesse. Ani biyyatti baay'een dhahe daantiliiwwan kana jechuudha. Kun kan tiriiti. Garuu hin furdate hin yabbatee jechuudha. Achumaan bakka na suurdeetiin dhiisee jechuudha. Walumaa galatti nan dhiise. Bakka yaa hafu malee na'u jedhee hin dhiise jechuudha. Inni illee akkasumatti ta'a jechuudha. Hiikatee yookiin waan biraatiin na'uudha malee hedduu takka ulfaataadha. Wannoon isaa kuulli isaa baay'ee ulfaataadha. Baay'ee hin bareedu. Diizaayinii akkamiin harkaa balleesse jechuudha. Sababa kirriitu na harkaa balleessan immoo kararii akkanaa kana nan jaaladha. Wardaa jedhuun jarri kirarii kanaani wardaadha. Wannoodhaaf kaameraaf isinitti wannoodha malee baay'ee bareeda karariin kuni. Akkasuma immoo booranillee yoo dhuftan baay'ee bareedaadha. Magariisa illee yoo dhuftanii baay'ee bareedaadha. Karan guyyaa kaleessa viidiyoo isin hojjechisanillee jechuudha. Hedduu takka bareeda. Garuu gaafan biyyatti galeen diizaayinii kana ofii kiyyaa kirrii Itoophiyaatiin hin jira. Garuu kirroonni diimaa kunniin hin jira. Diimaadhaan dha'uun barbaanne malee diimaan hin jira. Ani immoo ayinata tokko natti das jedha daantelii. Ayinata lamaa walirra madabbaranii godhan halluu mana kanaa natti hin tolu jechuudha. Daantelii yoodhaan ayinatuma tokkichaan jettanii ayinata wallamaa sadii wal keessa makuu sunnaaf hin ta'an das nan jedhu jechuudha. Bakka ayinata kararii tokkichaan diizaayinoota garaagaraa ayinata garaagaraatiin jechuudha. Akkasitti dha'uudha malee amma diizaayinii kan biraati irratti yookiin immoo kan halluma biraati irratti kanatti hoon qaxxal natti hin bareedu. Amma fakkeenyaaf masoobuma tokko irratti halluu lama kan dhaantu jira. Kanuma masoobii daabbooti irratti halluu lama sadii kan dhaantu jira. Garuu natti hin mijatu naaf das nan jedhu. Amma kunoo kunniin hin jira silaa kanaan nan dhaamate kararii kanas hin jaaladhu. Daabboo raayis masoobii raayis hin jaaladhu jechuudha. Ani kararii ofii kootti jaaladhu disnee jechuudha. Amma kanaaf kun akkuma isiniin jedhe hedduu takka bareedaadha. Gaafan gale immoo jechuudha. Isin dheetanan hin dhaattanii isinitti agarsiisa. Jalqabarraayyuus kaastee yoo naannoodhaa jettanii isiniif hin dhaabiyyatti jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Diizaayinii hedduu takka bareeda. Akkatti inni bareedu maaliif biyyattan dha'ee dhufe waan ta'eef akka bareedu dhugaa isin hawwisiisa. Nuudha jettanii osoo agartanii jechuudha. Kaawwannoo kuulan harkaa balleesse. Kuulli siruma harkaa balleesse isin jedha. Diizaayinii ofii kiyyaa beeku harkaa balleesse of jibbee dhiise jechuudha. Aseetni ulfaata. Wanna kanaa akkatti inni ulfaatu dura agartanii akka gaalibsiitti ulfaata. Sila daabbootti uffatee rafamu jedheetumaan baqaana jibbisiisee ofirraa dhiise jechuudha. Rabbi nan dhiise jechuudha ofirraa malee diizaayinichi jechuudha hedduu takka bareeda. Garuu na harkaa busheecha diizaayiniin harkaa busheecha dhiise ofiifis hin ulfaata. Kuni sila daabbootu qorratamoo maal jedheetumaan achumaan dhiise isiniin jedha hordoftoota kiyya. Malee diizaayinichi bareedaadha. Hedduu takka bareedaadha isiniin jedha. Garuu kun kuulli kuni kuula akka amma isinitti agarsiisee kana lama fixe. Lammaffaa kun ofitu ga'e jechuudha. Ofii waliin deemu achuma taa'etuma kuuluma dhuga malee jechuudha. Kanaaf kuulli wanni yabbuun kuulli kunni yaabbatu kunni kuuluma dhugaa jechuudha walumaa galatti. Kanaafini ani wannaa gochuu dide jechuudha. Dheewuu didee dhiise jechuudha. Jalqabeetiin dhiise akkasittiin ofirraa dhiise jechuudha. Hin furdata nama jibbisiisa dhugaa rabbii isiniin jedha malee diizaayinichi gaafa galee isinitti agarsiisa. Isiniif hin dha'a yoo warri barbaadan hin dhaattanii jechuudha. Ani garuu diizaayinii kana hedduu takkan jaaladha. Daabboodhaaf illee hedduu bareedaadha jechuudha. Akka kana jechuudha. Hin jira tokkollee kanan xiqqoo kan hababaatti akkas dha'ee oduma kirrii yaadatee jechuu kan dha'eetu jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun immoo kirrii gurraacha fi adii nadha'ee gaalibsii amma isiniin jedhu san gurraacha fi adiidha nadha'ee jechuudha. Kun amma walitti hodhama kama diimaa saniin. Adiin adiitti galaa, gurraachi gurraachatti galaa, diimaan diimatti galaa. Akkasitti hodhamaa jechuudha. Amma gaalibsiisaa hedduu takka bareedu gaalibsiisaa dhugaa dubbachuuf. Baay'ee bareeda gaalibsiisaa. Dhugaa dubbachuuf gaalibsi baay'ee bareeda jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan kan amma kuula wannaati nadhaa'e kan Saawudiiti nadhaa'e. Laala akkatti bushaa'u dhugaa rabbii. Ni laala gufuriin itti godha jedhee furdaa ta'ee bushaa'e baqa. Furdaan harkaa ta'ee harkaa bushaa.
diizaayiniin tun bareedu garuu wannaatu narkaa busheetti natti nimtanii wannaan eenyu maqaan isaa kulli Saawudii kun nama harkaa busheecha diizaayinii si harkaa busheecha dhugaa rabbii kunoo kan Itoophiyaa qo'aasiin agarsiisa guyyaa siin agarsiisa sunniin kan Itoophiyaa takkatti babbareedu kan Itoophiyaa hedduu takka bareedadha jechuudha kan Itoophiyaa haphatee dassi jedha sitti bareeda akkatti bareedu lis jettee jechuudha kun amma namuma bakka bidiribsii uffate barri oobaa akkasitti qabattee jechuudha kan Saawudii kun jechuudha yoo ittiin dhoof namuma bidiribsii fakkaata mee laala garaagarummaa isaa laala sorry qofaan naqbaaratti fakkaata inni agartanii garaagarummaa kun bidiribsii fakkaata kan duratti sun jechuudha kanatti bareedudha kun hedduun jaaladha ani kalarii kun amma boora jidduu san magariisa sun ta'an boora magariisa kallee nan jaaladha akkasuma immoo boora kan nan jaaladha daaltarii irratti dassina jedha jechuudha innaa nama boora hundusaa diizaayinii kana boora anan bakka kan soofaa godha jechuudha shi fi kana babaa akkasitti godha jechuudha maaliif diizaayinii kana hedduun jaaladha jechuudha ande wannoo kana boora kana qallaaliin jaaladhu dassina jedha jechuudha innaa akkasisin jedha kaayee kana fakkaataa gaalibsiin kiyyas kana fakkaataa kanaaf gaalibsii agartanii bakka uffatteetti soo deemte rakkoon qaba jechuudha kan akkanaa jaha amma fakkeenya algaan kee mitirka hayyaa taanan kan akkanaa jaatu sigaa jechuudha dhedheeraa jaha dhooftaa jechuudha jaha dhooftee walitti hidhitaa abeet dhiisika akkatti algaarraa bareedu jechuudha ani amma garuu kanan biyyatti yeroo irratti baradhutu hin jira gaalibsii irratti baradhe ija jallaa ta'e malee hin jira diizaayinii wallaalee walitti naagaggaluu dide malee garuu gizuma tokkichaa nan dha'ee jira isinitti nagarsiisa yeroon galee jechuudha hin jira siisterii koo bira jira waan ta'eef innaa isinitti nagarsiisa yaa kanammoo yaa biyyattan bakka galee xumura malee hin dhaamneen xumuramne ganaadha isin jechuu barbaade kuula dhugasi yeroo illee baay'een dhabee akkuma beektan kaa'ee daa'imas nan guddisaa manas natu hojjetaa waan baay'een hojjedha bakka boqonnaan dhabee yeroo dhabee wannaan dhabee yeruman dhabee jechuudha malee ani yeroo qabutti waan akkanaa kanaan hojjedha yeroo tokko viidiyoos nan hojjedha kanas nan hojjedha yaa daa'ima kaa'in beektanii sababa kanaaf malee diizaayinii baay'een jaaladha dha'uu jechuudha innaa akkasani suniin jedha hordoftoota kiyya warroonni gaafii qabdan qeeqa qabdan immoo komeentii irratti gaafachuu hin dagatinaa warri gaafii gaafattan immoo isiniif hin deebisa viidiyoon na dhaggeeffadha